Akkam akkam bakka jirtan hundatti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa isin dhaqqabu kun FIB dha. Finfinnee Integrated Broadcasting qophii addaa artist Dr. Kabajaa artist Ali Birraa waliin kan turtii taasifnudha. Qophiin keenya nagaa fayyaa Ali Birraa iyyaafachuu dhufne artist Ali Birraa haala kam keessa jira isin dhiyeessuu dhufne Aliinis immoo nagaa fayyaa isin gaafataa jechuudha. FIB irratti qofa torbaniin kan isin dhiyaatu qophii nagaa fayyaa. Dr. Kabajaa artist Ali Birraa egaa beellama keenya eegdee waan nu argamteef guddaa si galatoomfannaa. Ummata waggaa hedduudhaaf umrii muuziqaa keessa turte hunda keessatti si dinqisiifachaa hojiiwwan kee jajjabeessaa si waliin ture karaa FIB dhiyaadhu nagaa fayyaa jedhe. Galatoomii obbo Namoomsaa Oromoo maraa ummata keenya maraa yooyaa nagaa fayyaa jedheetan isin gaafadha. Televizyinii FIB yookaan FIB jedhamee waamamu Finfinnee Integrated Broadcasting kan jedhu arra kabajaan dhufanii nagaafatanii akka ummata keenya waliin booharru yeroo gaarii akka dabarsinuuf yaada qaban na dhiheessaniitan ga'aniis ballama kiyya eeggadhee dhufeetan kunoo akkanatti isinin jedha yooyaa nagaa fayyaa ummata keenya maraa isinin jedha. Galatoomii Aliyoo mee bu'aa bayii muuziqaa keessa dabarsite keessatti wantoonni addatti hin irraanfanne yookaan mudannoon baay'ee si gaddisiise yookaan wanti baay'ee si gammachiise hanga ammaatti irra caalaasaa addatti waan nu himtu qabda. Amma dura interview radio irratti kaniin kenne tokko waan mudannoo san isinitti himuudhaaf warri amma dura dhageessanii isin beektanii kan hin dhageenyes arra televizyinii Finfinnee Integrated Broadcasting irratti lamada deebi'eetan hima. Inninis yeroo tokko wanni na mudate Finfinnee irraa kaanee karaa Harar kana otoo deemnu baddeessaaf wannoo gidduu baddeessaaf galamsoo gidduu konkolaataan otoo deemnu taayiriin yookaan goommaan tokko nurraa wannoo jedhe baadiyyaa keessatti gidduu galamsootii fi baddeessaatitti booddee achi ijoolleen achi keessa turre konkolaataa keessaa buunee wannoo sana hin tolchina jedhaniiti. Booddee ani egaa isaan keessa xinnoo jaarsa gatiin ta'eef jecha isaan dargaggoota akkana xurree tokkoon arge akkana xurree xiqqoo akkanatti ol bahaa mee asiin ol deemeetan ilaalaa jedheetan xurree sanarra otoon deemu mana guddaa tokko baadiyyaa keessa mana guddaa tokko gurbaan xinnaan tokko taa'ee waan akka mooyyee ta'a gahu akkanatti dhukuta ani dhufeetan mukaa caatii jimaa jala dhaabbadhe waan uffadhe gurraacha hunda waan koofiyaan kiyyaas gurraacha manatsiriin gurraacha shamiziin gurraacha kootiin gurraacha waan hundumaa gurraacha ture. Gurbaan otoo wannoo rukutu akkana yoo jedhu na arge. Gurbaan xiqqaadha. Booddee haadha isaatiin maal jedha ummaa jedhaan waatu as ejjaa dhaabbataa jiraa jedhaan. Booddee haati hoo gadi baatee na argitu muka jimaa jalaan dhaabbadha. Abbaa warraa isii kaaftee ka'iiti waatu as dhaabbachaa jira jedha gurbaanii. Namichi mancaa qaba mancaa xinnaa tokkoon akkana gadi bahee na arge. Booda ati eenyu naan jedhe. Ani anumaan jedheen. Ani. Ati eenyuun siin jedha naan jedhe. Ani anumaan jedheen beene garuu hin himattu maarre naan jedhe. Aboo hin jedheen dhiifama ani Ali Birraadhaan jedheen. Namichi akkana ilaale Ali Birraa mancaa xinnoo san dhiisee guddoo yoo fudhatu booddee maalan jedhe okay naamanu
Asaabalee gurra malee waan jedhu namichi ni ilaale sagaleen reediyoo keessaa Ali Birraa dhageenyu kanaa miti jedhee mancaa fudhatee ona jala ka'u ani fiigee ijoollee bira dhaqe. Ijoolleen koggummaa jijjiiraa turan. Wallaahi ani Ali Birraadhaan jedheen wannan kakadhee wallaahi Ali Birraa mancaa fudhatee na jala ka'anii nan dheeseetiin ijoollee bira deebi'ee amma kaanee gommaan eega tolfamee booda achi kaanee karaa fagoo galamsoos dabarree muumman namoo kan jedhanii viileejii wannoo tokko jira achi dhaqqabnee gaatetteenyee waan na mudatees ijoolleetti himee tan teenyeetti qogaa oduma tattaphannu galgala keessa namichi tokko dhufe naannaa sanirraa kan dhufu jedhan arra beektanii maaltu ta'e lakki iddoo maqaanan irraanfadhe baadiyyaa sanitti sheexaanni dhufee ani Ali Birraadhaa jedhee gurraacha uffatee Ali Birraa gandii hundi rifatee warra safara baadiyyaa san jiru hunda walitti waamanii waaqalanii maali sheexaanaatu dhufee maqaa Ali Birraatiin jedhanii waaqalanii wadaaja galgalanii jiraamati eebbaa fi maal goggodhanii nun jedhee nutti himu. Eega si deemtanii sun raawwatee jechuudha. Eega deemtaniillee gandi kanatti ture jecha. Gandi wal yaamee baadiyyaan hundi waamaniiti wannoo sacrifice godhanii waa qalanii taa'anii gaa dibbeestumanii waan jajja'anuufu amma namichi galgalaa mati ganama kan nutti dhufe ganama ifama kan nutti himu kun in kolfine nuti gaa nuti wannoo keessa turre waan keessa turre miti hin beekna garuu ummanni wanni lagatan gurraacha hin jaalatan jedhan naannoo sanitti hoo namni irraa du'ellee adiidha kan uffattu malee ati mana abbaan yoo irraa du'e jaarsii yoo irraa du'e abbaan warraa yoo irraa du'e adiidha kan uffatan akka gaddaatitti. Maal jenna gaa umma kolfine waan isinitti himu kana waan guutummaan gurraacha uffachuu keetu namsana skeer godheera. Nama ammaas baadiyyaa san keessa Ali Birraan maal godha jedhee ni yaadu namichi innaa jinnii fakkaateeti yeroo tokko akkasitti yaadu warri naannaa sanii yoo waan akkasii kun isaan mudate faa gandi hundi walitti waamaniiti taa'anii waan kadhannaa quraanaas ta'uu waan akkasii qara'aa ofirraa lagatan jechaadha waan akkasii kana mudannoo carraan jinnii ta'uu si dhaqqabeera jechuudha. Ikkasi jecha yes. Waan kanaa jechuu kooti. Hayyee kabajamtoota hordoftoota FIB qophii keenya nagaa fayyaa Dr. Kabajaa Artiist Ali Birraa waliin taasisaa jirrutti akka itti bohaaraa jirtan akka itti gammaddan abdii qabna. Ali mee sirboota hanga ammaa baay'inaan hagam ta'u sirbooti ati jalqaba eegaltee haga ammaatitti produce goote? An kan koo liistirraa kan hin qabu kan ofii kiyyaaf sirbee ofii kiyyaaf kompoos godhee wanna jedhe 267 garuu sirboota biraa kan akka Suudaanii, Soomaalii, Arabaa maal waan kana baay'ee kan hin beekuuf jecha lakkoofsa isaanii hin beeku waliigala garuu afaan Oromootiin kan hin sirbe 267. Tarii sadarkaa riikardii kanaatiin namni deemeeru jira laata? Silaa kana caalaahu wannoo gochuu inuman dandeenya ana duwwaa miti artistoonni Oromootis warri akka Alii Shabboo akka Abdii Buur jedhanii akka sirbitoota baay'ee jira yeroo keenya sanitti kan wanna jedhan garuu mootummaan yeroo nuti sirbaa turre zamana afran qalloo turre sana boodaas ergaan Finfinneetti angalee sistamni ture hacuuccaa guddaa nurratti qaqqabsiisaa ture sirboota bareedaa sirbinee yoo geessinu jara wanna godhu kana jara maxxansu markaatoo keessaas kanaas yoggaa geessinu sirboota gaarii babbareedaa
yoo dhiyeessinu gaalli nyaanoo maannam የሚገዛን የለም ማድረግ jedhanii wanna nu godhanii jira miti akka tuffii tokkotti wanna nu godhaa turan yeroo sanitti waan nuti produce goone waan hojjennee baafnu akka gatii hin qabnetti ilaalu akka laaluu dandeenyu nu godhaa turan demoralize nu gochaa silaa waan nurraa bitamuu fi waan gatii qaba at least nurraa fuudhanii reediyoo yoo taphatan yeroo sanagaa reediyoo duwwaadha televizyiniis waa xiqqoo hibresab maal jedhaniin tokko hibretir kan jedhanii ture sanirratti almost waa tokko kan sirbamu hin jiru keenya ati demoralize taanee waan baafnuus irruudha jechuudha silaa caala amma silaa sirba 500 yookaan maar akkas baasuun maan danda'a ta'a garuu baafneetis maal goona namni nurraa bitu hin jiru kana kanumaa fi daangeeffame ani 267 kan hin jedhe artistoota biraa jira yeroo sanitti egaa akka artist Dr. Ali Shabbo maas sirba bareedaa gaarii kan ta'e Abdii Buux jara biraatis nan irraanfadhe malee egaa jara kanaatu baay'ee wanna jechaa ture isaanii dirree dhawaa keessa turan dirree dhawaarraa giitaaruma tokkoon fi darbuugaa jedhanii dibbeedhaan sirboota baasaa turan baay'ee Dr. Ali Shabboon sirbitoota baay'ee produce godhe sirbitoota akka Adam Haruun akka Halleew Daawwee akka ati baay'eedha isaan amma waa'ee isaanii yookaan dubbadhugaa wannoo isaanii lakkoofsaan hin beeku sirba hagam baasanii ani kan Ali Birraa 265 irratti daangeeffame sanuu dhugatti maarkeetirra kan bahe haga ammaatitti Itoophiyaa keessa gaafaan ture fi ala ergaan deeme kaaseetii 13 duwwaadha kaniin hojjedhe silaa kaaseetii 26 fi maal ta'u kan irra ture haguma walakkaa akkas kaniin hojjedhe alaas bahee ala ergaan bahee booddee biyya ala ergaan bahee booddee wannoo kaniin baasee kaaseettan fi wannoon CD viidiyoodhaan kanneen hojjetaman professionally moti calma camcordiidhaan kan ka'e faadha malee professionally kaameraa wannaatiin yookaan stuudiyoo keessatti wanni hojjetamee hin jiru baay'ee hacuuccaa guddaan nurra ture biyyatti alaas yoggaa deemnu namni promote nu godhu hin jiru amma dhugatti wannoo tokko jira kaaseetaa miti CD akka Gregorian akka faranjitti 1900 fi 98 kan hojjetame sponsorii hojii kanaa wannoodha CDdha sponsorii isaa Taahir Thaabit kan jedhan obboleessa keenya kan inni kan jiraatu Switzerlandidha obbolowwan isaa waliin ta'aniiti sponsor nu godhanii sabboonoota CD sana baafne CD san yeroo sanatti politikaa biyya kanaa keessa wanna waan hin qabneef hariiroo waan hin qabneef jecha akkan gurguramne godhan CD baay'ee bareedaa kan ture biyya alaa achumatti as gara uummataa dhufee akkan dhaggeeffatamne taasifame jechuudha argitee jarri angoorra ture yeroo sana adeeminsa nuti deemnu kana wajjin wanna argitee wanna qaban mootummaan gosuma gosaan jijjiiramullee sakaallaani inuma walharkaa fuudhaa turan jechaadha exactly dhugaadha kuni akkas ta'e 98 akka faranjiitti jechaadha
yeroon san sana booda CD'n hojjedhee yoo jiraate CD tokkoon hojjedhee jira. Amma maaliifiin kanaas hime obboleessi keenya Xaahir fi obboleewwan isaa iddoo tokkotti wanna kana promote kan godhan inni waan as jiruuf jecha nu waliin jira amma. Inni maas sana hunda darbee wanni kun akkan hin gurguramne taasisee firraa akkanumatti CD'n harka isaatti hafe promisii naagaleetu jira. CD sana duwwaadhaa muti kan hojjennu waan baay'eetu sana duuba jira. Keessaahu seenaa artist Ali Birraa kana wanna goona in hojjenna jedhee ballama naa seenee ture. Waggaa 4 dura dhufeeti jecha duraan jedhee ballama naa seene sana guutuudhaaf kitaaba Ali Birraa kan akka jalqabamu bakkeetti achuma biyya Switzerlanditti jalqabsiisee ummata professional ta'uun wannoon kunis kitaabni seenaa Ali Birraa kun akka professionally hojjetamutti yeroo dheeraa waan fudhate waggaa 4 kan fudhate haga ammaa hin baane garuu bahuuf jiraata matsaafichi jechuu kee haga ammaa kan ture haga waggaa 4 98 jedhee miti kan faranjiti 98 jechaan kan Itoophiyaatti 80 wayita 80 already garagaruma waggaa 8dha waan ta'eef akkas 90 shirraa jalqabee haga amma haga waggaa 4 kan ture jechuun gaa innis itti yaadee ballama isaa guutuudhaaf dhufee na dubbise wel jenneti gaa akkasitti akkumaan siin jedhee achumatti jalqaban sana booda biyya fidee jara barreessu kana warra seenaa barreessu akkasitti ummanni kunis seenaa kana fufunaanuudhaan ana na gaafatanii waan ani himu achi daataa guuruudhaaf biyya dirree dhawaatis dhaqanii jimmas dhaqanii finfinnees dhufanii nama adda addaa gaafachaa turan warra na beekuus warra na hin beeknes akkasitti gaa amma haga ammaatitti ani isaas nin galatoonfadha obboleessa keenya Xaahir Thaabit fi obboleeyyan isaa amma kan dhufee seenaa Ali Birraa kana barreessisee waggaa 4 keessatti dhumee amma maxxanfamee mana maxxansaa jira. Afaan sadiin akka qophaa'aa jiru afaan sadii Oromoo, afaan Ingilizii, afaan Amaaraatiin barreessanii dhumee amma wannuma gochuudha yeroo murteessinee guyyaa kana guyyaa baatii akkanaa ji'a akkanaa keessatti gallakkifnaa jennee kana haasa'aa turre amma xumurreeyu san akka tentatively guyyaan qabamee jira yeroo dheeraa booda yeroo dheeraan fudhatu yeroo gabaabaa keessatti gaa wannarraas oolchina jennee yaada qabnaa jechuudha.